Akkam jirtu kabajamtoota maatii Afrikaan Faarmiteek har'as akkuma durii maashinii qotee bulaa keenya boqachiisan kan qonna keenya immoo gateettii qotiyyoo irraa buusan kan itti rakkattummaa tiraaktera gurguddoo jalaa nu baasan kan makaanaayzeeshiniin iddoo kamirrattuu appilaayi ta'uu isaa dhugaa nutti agarsiisan qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Maashinni har'a qabadhee isinii dhiyaate akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan maashina qorsa aramaa biifuudha. Maashinni kun maashinoota yookaan immoo maashinii kana dura humna namaatiin biifamaa hojjetamaa ture wajjin yookaan itti fayyadamaa ture wajjin yoo wal bira qabamu baddaa fi lafa jechaadha adda fageenyi isaa. Fakkeenyaaf humni isaa source of poweriin isaa elektirikiidha. Kun immoo humna namaati jechuudha. Namatu irra deddeebiidhaan akkatti naannisaa biifaa jechuudha. Kun al takka ni chaarjessina. Erga chaarjessinee sa'a 5 nuuf dalaga jechuudha. Erga sa'a 5 itti dalagneen booda deebisnee chaarjessinaa jedha elektirikiin hojjetaa jechuudha. Gara biraatiin immoo al takkatti meetira 6 ol uwwisa jechuudha kan inni biifu. Kaayyoo fudhanne garuu meetira 2 hanga 3 jechuudha kan inni biifuu danda'u. Gara biraatiin immoo hedduu mijataadha akkuma argitan namni baateetuma deemuu qofa malee wanti inni godhu tokko illee hin jiru jechuudha. Harka inni sochoofatu hin jiru. Baateetuma deemuudha jechuudha. Hedduu takka mijataadha. Baay'ee maashina baay'ee bareedaadha. Namni maashinni kun na barbaachisa jettan liinkii armaan gadii isiniif kaa'e kanaan tuqxanii warra abbootii warshaa wajjin dubbattanii bitachuu ni dandeessanii. Yommuu liinkii itti fayyadamni liinkii kan isin rakkisu ka ta'u taate immoo ana dubbisuu ni dandeessanii. Yommuu ofii kan hin barbaanne ta'u taate isin hundumtuu dubduubeen keessan namni qotee bulaa jalaa bahu hin jiru. Isin martuu ilmaan qotee bulaatii hedduun keessan parsantii 99.9 ilmaan qotee bulaatii. Qotee bulaan immoo maashina kana akka fayyadamu akka barbaadu shakkiin takkas waan hin jirreef viidiyoo kana sheer gochuudhaan akka qotee bulaa baay'ee bira ga'u yookaan ilmaan qotee bulaa bira akka ga'u taasisa. Laayik gochuudhaanis fooloo gochuudhaanis kuni anaafis qotee bulaasiifis gargaarsa guddaadha waan ta'eef viidiyoo kana akka sheer gootan, sabiskiraayib akka gootan, fooloo akka gootan kabajaadhaan isin gaafadha. Waan na dhageeffattaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Kan biraa immoo yoo son xumuriin duratti warroonni biyya gurguddoo keessa teessanii abboonni keessan hanga ammaa osoo teknooloojiin akkanaa bareedaan jiru qotiyyootti fayyadaman humna isaaniitiin fayyadamaa jiran isinitti haa dhaga'amu maashinoota kana waan maashinoota akkanaa kana bitaa kennaa fi isiniin jedha. Isin kunis yaadachiisa. Waan na dhageeffattaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Nagaan jiraadha.